waan hin dubbadhu beeku waa'ee ibsaarraa jabaadhaa du'aa godhaa beesaa rabbi nagaan harkattiin harkaas. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhaggeeffattoota fi hordoftoota maatii keenyaa akkam nagaa fayyaa isiniin jecha nageenya fayyaa bakka jirtanitti qilleensarraan isin bira haa ga'u. Amarreen amantii biraa qabdanis ashamaa harka fuunee akkam fayyaa nagaa jirtanii isiniin jecha arras deebi'ee dhufee maal deebitee dhuftee maal qabattee dhufte jechuun gasiin oolamu. Akkasii kabajamtoota hordoftoota keenyaa arras wooma ibsaa kanarraa qabadhee dhufee ibsaa akkam godhu jiranii baastee moo akkamii warreettanii ibsaa maallaqa ergitee moo maal jirtanis ibsaa uummanni dallaalaa qabanii harkaa qabamee jira. Kalee viidiyoo takka gadhiiseetiin ture raqama kiyyaas itti ergeetiin ture. Viidiyoo san gadhiisee maallaqa nagaafadhaadha gantatti isin bilbilinaa raqama Itoophiyaatti irratti isin bilbilinaadha. Ayyaman injira raqama walla maallaqa nagaafadhaadha naatu ergaa fi waan fedhe jeetiin viidiyoo takka maree gadhiisee ture. Eega viidiyoo san gadhiise boodallee ibsaa gurrarraa muranii maal ja'anii fuula isaa kana mataa cintokko irraa wanta godhanii namni re'een taanee obboleeyyan kiyya waan hedduu nama gaddisiisaati. Afaan Oromoo dubbachaa afaan waliigalan dubbachaa namni maallaqa ajee lubbuu nama hanqisaaso. Mee viidiyoo isaanii waanuma jee dubbadhu wallaalee kabajamtoota hordoftoota kiyya namni tokko dallaalli tokko wanni nama qabuuf maallaqa hawaalaa buufachuu fi hawaalaa isiniifin erga jeetiin jira maallaqa raqama keessan naa ergaadha naatu isin erga jeetiin jira laakiin raqama isaanii ittiin ergine akkumatti isaaniin bilbiladhaa jaanii isaan tumu malee deebisi ibsaa akka namaan addaa godhanii ati inni isa waatu keessa jira inni viidiyoo maraa deemu jira jaanii gurra isaarraa muran jechuudha. Mee viidiyoo isaa tana daawwannee walitti deemnaa viidiyoo akka isa ijoollee keessaa qabanii godhu jiranii kabajamtootaa fi hordoftoota kiyya mee viidiyoo tana laallee walitti deebinaa mee viidiyoo tana. Sadii sakasakasatee kana jaayiza maalin isaanii. Kan laa amma hamaan kun. Hamaadha ka viidiyoo bakka hundeetti nama waraabaa deemuutu isa. Isa maallaa guddaa raafina. Isa maallaa guddaa malee. Dalagaa teenya balleessu jira kun. Eeywa. Ni buutagaa. مورر المشهر مودا خن مور إني خفيديو تن خفيديو بكيو ديمه خرتي خو أنت لما قول جريسة مورر أجر تيجي كونه هواساس ها خيت لا خيت لا يادو داب ويا ترى داب بس مور الرال خانة خفية بل ليس خن الكاس خانة وسخة هو وسخة عبر خغرتي فيديو بك يورابا ديموسا خانة لا كنو لا أكسي دعوتو تعبي خمينتو تهي فيديو تنا دعوتني جرتني سير فيديو تنا لالتنا فكارة فيديو انتوني waan hedduu kana nama nyaataati inni wanni inni isaan godhen jirtu wanni ijoolleen addatti inni dalageen jirtu wanni inni jalaa hateen jirtu akka nama tokkotti taawukkalatee karaa deemu jira wanni ableedhaan gurrarraa muruu fi ciibsanii dhiitichaa fi miikaarra gubuu wanni fide hin jirtu. Akkasii kabajamtootaa fi daawwattoota kiyyaa dabaadhaa ibsaadhaa du'aa godhaa jabaadhaati ibsaadhaa rabbi kadhadhaadha. Rabbi nagaan habaaso harka shayxaan harka quwwaa Oromoo miti diqaala Oromoo waa akkana waliin gootu kan maqaa Oromooti warra daldalee gartee dhiiga Oromoo foon Oromoo kutee nyaatu malee laakiin arra ibsaa qabee kan godhus ilmaan Oromoo miskiina qabee qalees lubbuu isaa baasee kaanis gurra muree kaanis harka irraa muree kaanis qeensa irraa kaasee ibsaa gurra irraa muranii ijoollee taan qeensa ablee doomaan irraa kaasu jiranii jechuun billoo humaan murreen qeensa irraa kaasu jiranii hammii kaa irra gubu jiranii dhugatti Oromoo jechuun tanuma Oromoon tana wallahi yoggaa tana laaltee waan Oromummaa jaamaa kan nama jibbisiisti. An guyyaa lama guutuu waan hin keessa jiru hin beeku hedduu takka mataa gahee hunda jeeqamee
ammallee yeroo tanatti illee jechuun waan isin haasa'e isinitti daawwattoota kiyya. Hedduu akkanatti ulfaata. Akkasitti asumaan viidiyoo tana sheer godhaatii isa dallaalota gartee namni viidiyoo tana hin argine hin jiru. Kalee yuutuuba irratti hin gadhiise amma yuutuuba ibsaa faamilii jiru chaanaalli kun yookaan imeelli kun isa harka jira telefoona isaa keessa jira na biraas ni jira telefoona isaa keessa ni jira ni arkan jeeti yaada telefoona isaa isaanii harkaa fuudhee viidiyoo maree gadhiisu jira akka isa godhanii viidiyoo tana ni arkan jeeti yaada akkasii warroonni dallaalaa kana ibsa akkana godhu jirtan yoo dhugatti maallaqa ayattanii yoo dhimma biraa irraa qabaachuu baattan yoo kan maallaqa ayattanii kan ibsa gurra isaa murtanii dhuga dhiiga isaa akkasii buustan taate wallahi lubbuun jiraadhee namni Suudii fi Yaman jiraatan hanqatu isinumarraa hin kafalootaa hin yaaddaynaadha. Bakki isin itti galtanii fi Oromiyaa keessaas haa ta'u Yaman keessaas haa ta'u Suudii keessaas haa ta'u bakka fidan taatanis yoo gaara Suudii keessaas saaronni isin ajjeesuu baate numa baatanii numa mul'attanii rabbii walumatti nu fiduutaa nu bisini laakiin isinumarraa hin kafalootaa maallaqa ayattanii yookaan ibsa akkas gootan taate maallaqa waan feetan xalabadhaan isin jira. Amma asirra deebi'ee chaanaala ibsaa faamilii jiru kanarratti isinii gadhiisa viidiyoo tana ni agartan jeeti yaada. Raqama kiyyaa sajjalattiin isinii barreessa raqama kan barbaadan isinii barreessa amma kan biraatiin isinii barreessa kan hin dheengadde barreesse malee jechuudha. Kunis shari'aan tiyya akkaawuntii teessanii fi lakkoofsa keessan ajjalan naa ergaa isinis yookaan koomentii galan naa ergaa yookaan raqama kiyyaanaan bilbilaatii maallaqa na gaafadhaa naatu irraa buusa waan feetan hattaa lubbuu namaa taatu naatu irraa bakka bu'a jechuudha ibsaarraa. Akkasii dallaalonni karaa Suudii jirtan raqama kiyya kanaan bilbilaatii warreen dallaalonni ibsa harkaa qabdan keessumaa raqama kiyya kanaan bilbilaatii maallaqa barbaadan isiniif hin erga hanga isarraa feetan qofa natti himaadha. Waan isarraa feetan maallaqa hanga irraa barbaadan qofa naa himaa malee isa harkaan hin tuqnaa yoo rabbii gaafa qiyaamaa rabbii isin uume sodaattan yoo kan dhugatti isin rabbiin isin uume taate isinii dhala namaa taatanii rabbiin boru harka namaa isin mutuuta boru rabbiin harka kiyya isin mutuuta isin har'a ibsa akkana gootanii boru anantaa dhala isinirraa kafaluuta waan kana hin yaaddayinaadha. Tamaam maallaqa akkaawuntii nu isin ergu bakki isin jirtanitti mashawaara qabadhee isinii fida gaara Suudii keessatti jechuudha. Saniifuu ibsa ammaan booda tana mudura tumtan tana mudura dhiisitan isin geessi ammaa booda akka qeensa tokko irraan keenye akka jechi tokko hin jenneeni raqama kiyya kanaan naa bilbilaadhaan maallaqa keessan na gaafadha. Maallaqa waan isirraa qabdan waan isirra barbaaddan naatu isinii erga waa'ee maallaqaa tanaan maallaqa sanaatu isinii erga yoo san hin tahin yoo kan dhimma biraa irraa qabaatan taate yoo dhimma biraa taate sun dhimmi biraa namni akka fedhatuuf biyya namaa keessatti sinafuu biyya namaa tana keessatti namni wal hanqatan jiru keessumaafuu gaara Suudiitii fi Yaman jidduutti Suudii fi Yaman keessatti namni wal hanqatu sin jiru. Atis ansi beeku baadhu kasi beeku jira anna beeku baadhu kana beeku jira saniifuu rabbi kan sodaadha ibsa ammaa booda harkarran kaayinaa maallaqa naatu isinii erga viidiyoo tana sheer godhaa obboleeyyan kiyya dallaalota san biraan gahaadha. Maallaqa hanga feetan xalabadhaan isin jiru waan barbaaddan mush hanga duraan jettan isanii olitti illee xalabadhaan naatu isinii erga maallaqa raqama kiyya kanaan narra bilbila akkaawuntii isanitti himaa yoo akkaawuntiin qabaanne anaan miilaan jetti isinii fida. Kalaas ammaa booda ijoollee miskiina karaa yaatuu fi ibsaa kan isin bira jiru miskiinticha isin quban qabna ka ta'u galata deemu wanni qabdanii kasqotanii hin jirtu. Akkasii daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya kanumaan dallaalotaaf dabarsuu barbaade yoo nama afaan Oromoo fahamu taate yoo nama jecha namni joon kun galuuf taate namni dhiiga namaa dhuguu baree ni beektaa jecha namaatu hin dhaga'u maaliif dhiiga namaa sanaan gad dhugee quufutti jechi namaa gurra isaa gadi seenu jechuudha. Akkasii kanumaan kan hin dabarsuu barbaadu warri taariba yaanattanii biyyaa deemtan warri taariba yaanattanii Yaman keessa kan turtan Suudii xolyaatan karaan Suudii badee jira. Diinni biraa tokko kan uumuu jiru diinni biraa tokko kan dallaalonni biraa Amaaraa fi Tigreen tokko kan qabeen utumu jiru tokko kan ufannisu jiru Oromoo teenya tana afaan walii beenuutu miskiina Oromoo akka saarraa tawaalaa buusu jira. Kuma dhibba Itoophiyaa kuma dhibba lama Itoophiyaa kuma dhibba shan Itoophiyaa xalabatu jira. Saniifuu warri Yaman keessa jirtanis akka Suudii yaanattanii asin olii yaane warri biyya jirtanis akka taariba yaanattanii asii yaane karaan biyya Arabaa badee jira mush Araba osoo hin ta'in Oromoo teenya wal gurguruu jira.
akkasiisan waan dhaamsa dabarsuu barbaade ammoo warri ibsaan akkana ta'uun akka kiyyetti garaa balleessee mataasaa isa jeequ jiru dhugatti ibsaan akkana ta'uun nuti tokko garaa nama nyaata Oromooti jabaadhaa du'aa godhaa fi laakiin dhiinni ibsaa akka bu'ee lafatti sinafu ibsaan uleen ibsaa tumte boru isaan tumutee si akkatti sin badduu fi dallaalota irra ibsaa tumu jiru kana anta namataa qaqqabadhee illee hin jiru dallaalonni irra ibsaa tumu jiru boruu rabbiin irra kiyyetti deebisee ulee isaan irra ibsaa tumu jiran boruun irraa kafaluu ta'anii hin beekanuu asiyaadha. Boruu inshaallah rabbiin irra kiyya fiduu ta'a. Saniifuu arra inni narraa fagoo jirus yaadni isin himee fixuu miti. Gocha ibsaarra raawwatu jiran gocha miskiina Oromoorra raawwatu jiran viidiyoo ni agartan jeeti yaada viidiyoo isaa kunoo viidiyoo akka isaan godhu jiran isinii gadhiiseetiin jira viidiyoo sana keessatti jechuudha. Saniifuu ibsaan qabuun hedduu takka mataa na jeeqe hedduu takka garaa mataa na dhukkubu jira. Akkasii daawwattoota kiyya ibsaaf du'aa godhaadha. Wallaahi waa'ee ibsaa tana sani jee waan hin himu sin qabu. Akkasii daawwattoota fi kabajamtoota kiyya hedduu tokkoma waan hin dubbadhu beeku waa'ee ibsaarraa jabaadhaa du'aa godhaa fi ibsaa rabbi nagaan harkattiin harkaa kaasa.